keekkatiin hangaladhe. Na kuffistaa? Egaa hafuuraan bulchiste. Kikii wayiin qabdu biraa waan ol si qabdu yoo kufte. Hin qabu bakka. Leesh. Abdiidhaa waatti na kuffista. Kiristaanichi hin qabne jira moo? Ani kiristaanonni ciikiidhaan beekamuu ni bennaati maal taate abdii. Jechuun yaani yeroo isin jedhu maa jechuun isin silaa jechuun fedhii foon hin qabdani yaani isin bira fedhii foon hin jiru yaani akkuma isin gargaartuuf waan takka isin gargaartu maafi of biraan nan jechuun barbaadedha. Inni bireetaa biyya keenya keessa hin jirtu. Maaligaa? Biyya rabaatti garuu dhugaa keetti ma shamarran akka jirtu shamarran keessan biyyuu marabaa irti ba dhugaa keetti immoo sallee. Asumarra dhaabsa tokko sitti maddu. Eshi. Dhaabsa tokko sitti maddu. Barbaadi. Barbaadi? Fuudhaaf muka rarraasaa abbaatu mukatti of rarraasu abbaa barbaadata jechuun nageenyaati. Mammaaksa kun suuraan geenya. Sammaa Oromoodha beeka mammaaksa. Yaa namni gaafta yoo fuudhuu barbaade ofumaaf laallataa yoo ammoo tarii biyyi lafaa kun nagaa baqa kana caala maaltu biyya lafaa kanaa wajjin na cinqee yoo jedhe funyoo ittiin of rarraasuu fi mukatti of rarraasu illee ofumaaf laallataa jechuudha laallatee bakka namni tokko san argine jechuudha. Funyoollee cittee waan isa hambisne wayii kan yeroo tokkichumaan isarraa geessitu wayii laallatee akkasiin nama gorsitaa reeti immoo. Maal jettee nama barbaade moo? Ajoomnaa moo? Ere paasterii dogoggorinaa maal taatani? Ani filannoo namarra maaliif nama daangessa re'an? Eshi gaafis gaafadhu? Yesus Kiristoos obboleessa siif hin ta'u waa gaarii? Lakkii abbaa koo anaaf waaqa koodha. Waaqa koodha anaaf. Akkamitti? Lakkii anaaf obboleessini. Yoo tiksii obboleessa kan isii ta'e agarsiisu sii kenne hoo? Ana kan bakka bu'u moo? Hunduma keessan maa akkuma walii galaatti. Nama abbaan barbaade bakka buufatu anaaf garuu miti. Eshi macaafa biraa qabdaa? Warri Abu Mu'aaz jettan fayyaan keessan nagaa qabaa ofii indee? Ustaaza Mu'aaz isin jirani ustaadota bari isin caala jaalannaa ban maal taatan ijoo? Itoo isaan as jiran inni as gubbaadhaan haasofnu yookaan wallaahi mi'ootiidhaan dhabama isin godhaan. Abu Mu'aaziin akka waan nu caala jaallattanii ustaaza Abu Mu'aaz eessa hin jirani maal taatan ijoo itoo isaan argiyan uqaata ol baase. Rabbiin kiyya sinaa qajeelchu wallah. Akka nama isaaniif yaadee wayii godhata. Biizii nama godhinaa jiru. Maal taatan? Ana caala jaalattu moo ustaaza Abu Mu'aaziin? Ani ilma isaaniiti bara. Khayr inshaallah. Sheekillee miti abdii jedhe. Dheekaminaa maali? No yeroo hunda yeroo gari dheekamuu barbaachisaadha. Nagarree Yesuus maal yeroo garii beektaa gaafa yeroo garii suuta hidhee barsiisaa yeroo garii ammoo maal jedha beektaa? Finjaallimu annu geenkee maali? Kana barbaadde? Kan? Nagarree maa gaafa garii suuta hidhee barsiisaa gaafa garii ammoo laal maal jedha beektaa gaafa garii isin sarootan nan of hin beenneen nan ummata of hin beenneen nan yaa ilmaan mar'ata bofoota nana jedhaan. Bofoota nan yaa ilmaan mar'ataa jedhaan. Bakka gaafa itti dhufe jechuudha. Akkas kanaaf gaafa garii loltaa gaafa garii suutuma itti akkasitti wal makaadha jechuudha. Ishee itti fufi. Eshi amma macaafa biraa qabdaa? Inshallah abshiraa ijoo dhufanii jennaan anatu sin dura argallee anatu galchallee abshiraa homaa yaadde. Baabaa kooti homaa yaadde naas ni jiru.
Isaan dhufamu. እሺ ማቴዎስ በቁና ኩደለማ በኒ ማቴዎስ ኩደለማ እሺ መታ ኩደለማ ለኮብሳ ሸንተ መሳፊ ሸመሳፊየቴ እሺ Mati kurban ko bajira mu mataira shailen nugne fakkat kai me shaira kai dan fisat maasai rakon ka wotti fufi abdi ya fish dubis me jalala abba ko isa waqa irraa kan godhu eenyu iyyuu obboleessa kootii obboleettii kootiisi haadha kootis jedha. Tole ati jaalala abbaa isaa sawaqa irraa goota mongotu nan godha. Kanaaf obboleessa isaati kaa obboleessa Yesuus immoo obboleessa Yesuus mucaa Yesuus dhaabbe orref mucaa taate amma moo dhugaa mucaa Yesuus mucaa Yesuus isa kana kam gootare obboleessa kooti jedhu kan isa kamiin obboleessa kootii kan jedhu kana kam gootu ay gooftaa Yesuus Kiristoos asirratti waan jedheef qaba maaliif jedhan jenne baran ay siif galuu adiisu iyyuu malee kutaa macaafa qulqulluu kanarratti eshi otoo inni barsiisaa jiruuti haati isaaf obboloonni isaa isa bira dhaqan gara saarfanii ennaan haadha geef obboleessa keedhaniin inni immoo garuu maal jedhe beektaa obboloonni koo isaan kanaa hidhee qubatti qabe bartootatti na dhageeka inni immoo kan inni jedhe jechuudha kutaa macaafa qulqulluu kanarratti obboloota dhaamaan kan haati isaa deesse akka obboleessatii kan itti waamamu gaa akkuma seera biyya lafaa kanatti iyyuu siif kan haati kee deesse siif obboleessa kee warri Maariyaami erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin deesse booddee deesse hin jiru. Isaantu dhufee jedhanii ennaan oduunni barsiisarra jiru kan dhugaa jiru hundumtiyyuu obbolaa kootii haadha kootii gidduudhaan waa dhagaye waa gaarii ayye Maariyaamii ijoollee deesse eega Yesuusii Yesuusiin deesse ijoollee deesse kaadhimamtuu turte ma eega Yesuusiin deesse karaadhuma Yesuus irra dhufe ijoolleen dhuftee karma waaqayyo irra dhufe dhuftee ijoolleen asi abdi akkama saarta jechuun ijoollee namni akka nu dhageenyeef gadi qabeessi gaafataa jira Eres apa Dogoggorsiistu haasayaa fixu. Gaafa sini itti dubbatamu maaf akkas taatu sin garuu. Yaa tigisti adaraa kee tigisti ati maqaan kee tigistiidha ati tigistii dhabuun kun amma seeriidha kun amma. Gidduu biraadhaan haasaa fiddanii maaf harkaa gattu. Abdi. Allogaa kumna garuman sitti haasaa. Dhugaa rabbii anillee kumna gara si wajjin haasaa. Eshi. Ergaa hin jallisiin. Waan wanti hin jallisiin. Mormuu dandeessa garuu waan sii galuu qabu jechuudha. Yeroo kamiyyuu jecha wangeelarra jiru hin jallisiin. Maaf sababni isaa yoo ta'e ammati quraana of harkaa qabda. Quraana sana jecha inni jedhu osoo hin jalliseeti waan gaarii sitti fakkaata. Yoo hin jallise kottee koo hin jallisu abadan. Amali tokko immoo lama fakkeenyaaf gaaffii gaafachuun keessan gaarii waan gaafattan sana erga gaafattanii booddee jechuudha. Oduu namni deebisaa jiru haasaa namaarraa fuutanii gaaffii biraatti hin ce'inaa.
Isa isa gaafa namaatuuf deebii ergaa jettee booddee waan biraa gaafachuu dandeessa. Sorry bakka ishitti fuffitti bakka eegalee yaa akkasii kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos sababa akkas jedheef hin qaba maleessa nuyi warra hamma dhalatee lafa kanarra jirutu obbolaasaadha miti nuyi ilmaansaadha ofiiyyuu isatu nu uume hooti akkamittiin nuyi obboleessa Yesuus ta'uu dandeenya ati amma fakkeenyaaf obboleessa uumaa keetiin taata. Dubbiin kee yoo gaaffii namatti uuma ka waan gaarii anoo callisuuf jedheellee dadhabee namatti uuma gargaaffii. Ay kana naa deebisime obboleessa uumaa keetii ta'uu hin dandeessaa. Yoo inni obboleessa naaf taata jedhee nan ta'aaf yoo inni naaf taata yoo jedhe inni. Inni jennaan uumaan kee siif obboleessa ta'uu hin danda'u. Si uumee kan siif obboleessa ta'uu inni jedhe yoo inni jedhe atillee naaf iddaa ani ammoo kan inni jedhe siif idaa jira maal jedhee jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetu namni hojjete hundinuu obboleessa kooti obboleettii kooti haadha kootis jedhe wondimeeno ihitee naat እንደውም እናቴም ጭምር ናት። akkam godhe ammasii ibsuun ammasii galuu hin danda'u maaliif si galuu hin danda'u beektaa ati silumayyuu mormiirra waan jirtuuf waanuma qabatamaa tokko waanuma argite tokko falmii geggeessaa jirta garuu wantichi waan jedhameef qaba sababa jedhameef sana immoo akka itti hubattutu rakkisaadha. Akkamitti si ibsu? Mee ilaa macaaficha waliin dubbisnu mee dhaqna? Waan dubbiseen ka'e? Dubbistee? Eeyyee. Ishara deebii dubbisimee gubbaa marraa kaasnee haa dubbisnu. Qoy ana dubbisaa ati dhaggeeffadhu ishee. Rakkoo tokko hin qabu dubbisi. Eeshi thank you. Akkas jedha yaa jara keenya isinii banadhaan wajjin dubbisaa Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 46 haa eegallu. Haadha Yesuusii fi obboloota isaa jedha. Maal jedha? Haadha Yesuusii fi obboloota isaa. Haadha Yesuusiif obboloota isaa jechuudha. Toletti afufnu akkas jedha. Utuu Yesuus namoota wajjin dubbachaa jiru kunoo haati isaa obboloonni isaas isa wajjin dubbachuu barbaadanii dhufanii ala in dhaabbatu turan. Wuccii qoomuu nabbar. Yommus namni tokko ilaa haati kee fi obboloonni kee ala dhaabbatanii jiru. Si wajjin dubbachuu barbaadu ittiin jedhe. Tole. Yesuus garuu deebisee namicha isatti himeen haati koo eenyu? Obboloonni koos eenyu fa'i jedhe. Harka isaa gara bartoota isaatti qabee kunoo haati fi obboloonni koos jedhee jedha. Amma waa'ee bartoota isaa xumureera asitti. Kan inni haati koo fi obboloonni koo isaan kana jedhe bartoota. Akkana moo kanaa miti? Akkasii mi waggaare? Tole amma waan bartootaa fixee itti fufiga amma. In dhaabne Yesuus dubbisaa. Jaalala abbaa koo jedhe amma. Wali qabaadha in general Ingilifeeroon haasa'u natti hin kolfinishi. Ingiliffa perfektiidhaan. Jaalala abbaa koo jedhama. Wali qabaa dubbachuu deema jechuudha. Jeneraalii dubbachuu deema. Jeneraalii bilbila Nookiyaa tokko irratti bare xirriisii keessa yeroo galan jeneraal jetti. Jaalala abbaa koo isa waaqa irraa kan godhu eenyu iyyuu. Argite? Everyone jechuudha laal. Si galeemi? Maanninyaa'um sa'u jechuudha. Jaalala abbaa koo yoo Ingiliffaan sii gale jedheen akkasitti dubbachaa jira beekii wal makaa. Ay wangeelli daagalaa naa fedhate. Sii gala. Jaalala abbaa koo isa waaqa irraa isa ijoollee danaa keessatti nan kolfisiisina. Sirriidha intinaan koo'is. Ishi jaalala abbaa koo isa waaqa irraa kan godhu eenyu iyyuu obboleessa kooti. Obboleettii kooti haadha kootis jedheedha. Eenyu iyyuu si jette kana qabattee misirriitti? Moo Ingiliffaan siim?
Era rakkoon qabu naa gala. Eewa kanaaf jaalala abbaa isaa kan godhu eenyuyyuu abdiin amma yoo jaalala abbaa Yesuus godhe laal obboleessa Yesuus. Tigisti yoo jaalala abbaa isaa isa waaqarraa goote obboleetti Yesuus. Mokeen yoo jaalala abbaa isaa isa waaqarraa godhe maal ta'a obboleessa Yesuus ta'a. Yoommoo namni gurguddaan immoo simboonfaan immoo yookaan simboonis obboleessa isaa taati jechuudha. Maaliif jaalala abbaa isaa isa waaqarraa yoo hojjette obboloota ta'anii jechuudha. Namoonni gurguddoon dubartiin gurguddoon immoo maal taati jaalala abbaa isaa kan raawwatte haadha taatiif. Kanaafuu waan gaarii nama obboleessa Yesuus kurrutti obboleessa isaati jechuudha. Eeyyamdi. Maal jettee re'aate? Waaqayyoof obbolaa ta'uun bara waa gaarii. Obbolaa Waaqayyoof ta'uun ikkoo obboleessa ta'uun carroomuudha beeki. Anaaf inni waaqa kooti malee obboleessa koo miti abbaa koo. Bakka kana fudhattu jechuudha. Bakka macaafa keessaa bakka kana fudhattu jechuudha. Macaafa bakka mormu tokkoyyuu hin qaban. Bakka mormitu hin qabdu taanaan maaliif iddoo kana maaliif hin dinnireedha maal jedha beektaa? Jaalala abbaa koo bakki cimtuunas jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan godhu eenyumtuu obboleessa kooti. Obboleettii kooti haadha kootis jedhe. Wangeela lafa mormuyyuu hin qabu. Ani garuu obboleessa Yesuus miti. Dhageessetta waan gaarii asumaan rakkoon qabu kaa'u. Dhiiga isaatiin miti. Dhageessetta tokko jala kana abdii Yesuusin gurgureedha jira. Yesuusin gurguree naan jedhe tokko jala kana Yesuusin akkamitti namni waaqa gurguramee rabbi jedhi waa gaarii amma kun feeriidha dubbiin kun sirriidha abdii Muusaa eessatti argite Yesuusin gurgurta ammati rakkoo issuun agarrameኝ anotoon argenan waa gaaffii wahii gaafadha malee dhugaa rabbiin gurguru Yesuusin kana arguu dandeessu yoo midha beektaa gaafa lubbuun kee fi foon kee wal keessaa baate iddoo isaatti arguu dandeessa. Ekkoo inni kana ala argite gurguruu dandeessa. Akkamitti gurgura? Dogoggoreen obboleessi kee sun kan akkas jedhe sun? Sila gorsaa olte miti hiree amma namni dogoggoruu danda'a iddoo kamiyyuu kan jedhu tokko haasoftetti sila. Ani dhiiseeraaf dhugaa waaqa isa jiraata. Anaa jedhee waaqayyo san qabin. An dhiiseeraaf. Sanuu waaqayyotti maqaa na balleessa. Dhugaan dhiiseeraaf. Dhiiseeraaf. Maal jettere amma maal jettere waa'ee obbolaa ta'uu kanaan diddee bakka? Bakki anaaf Yesuus abbaa koodha malee obboleessa koo miti. Abbaa keeti malee obboleessa keeti. Yesuus moo? Sumaan nama bareedaa kana moo? Siiniyyuu isuma si uumeen. Arraf wallahi wa billahi inni na nuumne maalan roobootiin aseetamu. Khayr inshaAllah. Kan namni uumu bar roobootiin uumuu danda'a malee namni akkamitti nama uuma? Ati roobootii miti. Anna ani nama Yesuus akkamitti na uumare inni nama akka kootiiti. Yesuus moo? Yesuus nama akka kootiiti akkamitti na uuma? Yesuus nama guutuudha si waaqa guutuudha si kan jedhu. Maal ani nama irruu waa gaarii ati irruu koo eessaan argite tani nama guutuudha. Irruu miti. Harka qaba, miila qaba, fuula qaba, ija qaba, quba qaba, waan namni qabu hunda qaba alhamdulillah. Waan ati hin qabne iyyuu qabaan. Indaan waa gaarii waan ati hin qabne iyyuu qaba. Waan ati hin qabne maal qabda beektaa? Areeda. Abdi. Dhugaadhi. Dhugaadhi. Qaba baakii koraani. Koosaatti jirtu koota maasa nu garuude. Haasa'uu barbaadde oliif? Haasa'uun barbaade garuu dubbiin keessan naan galee kan isa gaafatus kan isa gaafatamus. Waa gaarii siif dabarsu. Waa gaarii dabarsitaa fi wajjin haasa'a.
Ay gaafii Haasa. Muutii qabadde. Okay, ishi. Oliif jirta haasa'uu barbaadde? haasa'uu nan barbaada garuu yoo haalli keessan adeemsise. Tole hin deemin lakki hin deemin. Gaaffii akka gaaffii keessan ammaa kanaatti. Yesuus Kiristoos obboleessa sii ta'amoo siif hin ta'uudha gaaffiin koo. Anaaf immoo. Yesuus Kiristoos obboleessa akkuma sila waggaarii si deebisaa ture. Dhiisi amma kiyyas kan isa gaafatus kan isa gaafatamus naaf hin galleetteedha. Keenya lammaanuu dhiisi amma kan keetiif kootti deebi. Ani waan si gaafadhe Yesuus Kiristoos obboleessa siif ta'amoo siif hin ta'u? Yesuus naaf hin ta'u. Siif hin ta'u? Okay. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 50 amantamuutti namanta. Wangeela guutummaa wangeelaatti nan amana. Itti amanta. Mee of biraa qabda macaafa? Nan qaba. Tole dubbisi mee wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 50 dubbisi. 12:50? Eeyyee. Okay. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kootis jedhe. Tole ati jaalala abbaa isaa isa waaqarraa goota moo gootu? Jaalala abbaa isaa waaqarraa nan godha. Tole in goota. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ammoo namni jaalala abbaa koo isa waaqarraa godhu eenyuyyuu abbaa obboleessa kooti, haadha kooti, obboleettii kooti jedhe. Kanaafuu ati obboleessa isaan ture? Yesuus Kiristoos yeroo sana maaliif jedhee amma rakkoon guddaa ta'u kan ta'e maal beektaa amma yeroo baay'ee kiristaana keessaa musliima keessaas jalqaba waan sanaa fi dhumaa waan sanaa ilaalla osoo hin taane poointii yookiis immoo keessa deemee tuqaa waan tokkoof yeroo baay'ee rakkoo kan ta'e laasa kanadha amma abdii. Yesuus Kiristoos yeroo sanatti maaliif jedhe? Iddoo kan eenyu iddoo jira warra jechuun hin beektu osoo hin taane gubbaarraa dubbistee iddoo sana geesse otoo amma gubbaarraa dubbisni itti jedhamu dhuftee iddoo sana hin geessu. Gubbaarraa dubbisee manas ga'e sirriidha. Gubbaarraa dubbistee dhuftee iddoo kana geesse. Atis dubbisi yoo barbaade rakkoo hin qabu. Wanti kun amma riilii guutumaa guutu gaaffis ta'e osoo hin taane xiqqoo jechi kun wal faalleessa negeetiifiidha jettee waa yaaddee fi amma gaaffii kana kaaste malee wanti kun amma guutumaa guutu siif ifa ta'uu didee miti gara kiyyaatti. Dhugaan shanaan taane. No lakkoofsa 46 kaasnee dubbifnee utuu Yesuus namoota wajjin dubbachaa jiru jedha. Kunoo haati isaa obboloonni isaas isa wajjin dubbachuu barbaadanii dhufanii ala hin dhaabbatu turanii jedha. Yesuus yeroo kana eessa jira? Mana keessa jira. Yommus namni tokko ilaa haati kee fi obboloonni kee ala dhaabbatanii jiru. Si wajjin dubbachuus barbaaduu ittiin jedhan. Inni yeroo sana mana kee qulqullummaa keessa jiraachuudha. Yesuus garuu deebisee namichi isatti himeen haati koo eenyu obboloonni koos eenyu fa'i jedhe. Harka isaas gara bartoota isaatitti qabee kunoo haati koo obboloonni koos jaalala abbaa koo isa waaqarraa walitti hin dabarsin lakkoofsa 49 irra jirta 49 xumuri achi ka'e immoo 50 dabarta. Harka isaas gara bartoota isaatitti qabee kunooti haati koo obboloonni koos kunooti haati koo kunooti obboloonni koos. Okay, kooyika dursa haati isaaf obboloonni isaa dhaqanii yaamnaan namni wahii isa gayyaamnaan haati koof obboloonni koo isaan nan kanaa bar jedhee bartoota isaatti quba qabe miti. Eeyyee. Tole bartoonni isaa haadha isaati obboloota isaati. Bira dabarre. Bartoonni isaa haadha isaa obboloota isaati miti. Tole 50 dubbisa.
Jala abbaa koo isa waaqarraa kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti. Obboleetti kooti. Haadha kootis. Jedhee jedha. Okay. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan godhu eenyuyyuu jechuun maal jechuudha Oliif? Eenyuyyuu jechuun maal jechuudha? Explain godhe. Eenyu jechuun already kun Oromofaa kan biraa qabaari jechuun namni kamiyyuu jaalala abbaa isaa waaqarraa sana kan raawwatu. Akkana namni kamiyyuu jaalala abbaa isaa waaqarraa kan raawwatu hundu obboleessa isaati, obboleettii isaati, haadha isaati miti. Isa kana jedhee maaliif deebisee yoo jenne maaliif deebisee ka amma maaliif deebisee yeroo sanatti hin jedhin yeroo sanatti wanni jedhamu hin jiru. Dursa yeroo sana bartoota Yesuus Kiristoos eessa jira? Tokko mana qulqullummaa keessa bartoota wajjin haasaa barsiisaa jira miti. Kazaa gaafa sana duubaan dhufanii haatiif obboloonni isaa gaafa dhufanii isa barbaacha dhufanii namatti ergani. Gaafa namatti erganii obboloonni kee haati keessi barbaadu naani gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo sanatti nama wajjin nama fooniif waaqa namadha. Nero. Waan guutuudhaa nama guutuudhaa jedhee ture wagaarii macaafnis akkasuma jedha. Gooftaan nama gidduu waan jiruu fi amma akkasin jedhin akkasin gaafanne nama eenyu gidduu jira eenyu gidduu hin jiru. Amma macaafni kan jedhu nama kamuu jedha. Eenyuyyuu jechuun nama kamuu jechuudha naan jette tole. Kanaafuu namni hojii namni jaalala abbaa isaa isa waaqarraa raawwatu obboleessa ta'aaf moon ta'uuf ree. Maa irratti hundaa'eeti yeroo sana gaaffii kana deebisee jettee yaaduu qabda. Wanni irratti hundaa'e wanni jedhamu hin jiru kaa. Anamma namni kamuu jedheera baranni xumuree jira. Namni kamuu jedheera. Maal irratti isaa hundaa'u? Dubbiin gooftaa waa yeruma hundaa ta'u moo waa yeroo tokko qofaati? Dubbiin macaafa kana keessa jiru yaa Oliif. Dubbiin macaafa kana keessa jiru. Qoigaa si gaafadha yeroo takka. Dubbiin macaafa kana keessatti caafame. Waa yeroo san qofa laallatu moo waa yeroo hunda laallatutu macaafa keessatti caafame? Oliif incufatin ila gaaffiin koo wanni macaafa kana keessatti caafame waa yeruma san qofa laallatee darbu moo waa yeroo hundaaf taa'utu macaafa keessatti caafame? Miitii irra jirta yoo dubbachaa irratti. Oliif baatee ishii mokee jirtaa?